السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون سرجرتو ilmaan oromoo qaqqaaliwwanii fi gaggaareewwan idil addunyaa irratti argamtanii beekana gaataatanii rabbii sa'aatii ammasattan tana isin geessanii jechaan nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii ani tamuutu biidha warri tamuutu biif maatii taatan hedduu takka galatoo maasiniin jira warri gana haarawaa gara chaanala kiyyaa dhuftan koottanatti dabalamaa maatii kiyya ta'a subscribe like gochuu hin dagatina isiniin jira obboleeyyan kiyya walaa jajjabeessinu qaqqaaliwwanii fi gaggaareewwan idil addunyaa irratti argamtanii isiniin jedha like gochuun dagatina akkasuma subscribe gochuun dagatina warri haarawaa taatanii waan gaafii yoo qabaattan koomenti jalan nagaafadhaa isiniin jedha har'a wanta isinii qabadhee dhufe akkuma argitan tuffaa aagdarii yookiin aappilii aagdariidha. Inni asitti qabadhee dhufe kun ammoo qullubbiidha yookiin qullubbiin alatti wanti inni qabu tuuma afaan arabiffaatiin jedhamu. Isa kana maalirraaf maal akka hojjannu walii ilaalla. Akkuma beekamu tuffaa aagdarii warra rujii madalagu yookiin borcii balleessuuf gahee guddaa qaba. Warra borcii balleessuuf jedhutu nyaata jechuudha. Tuffaa aagdarii jechuudha. Qullubbiinis akkasuma gahee guddaa qabdi jechuudha. Qullubbii fayyaa keenyaaf illee waa hedduuf bareeda. Ammallee dhibee hedduutti dhibee akka biyya keenyaatittu dhibee 12 fi qoricha jechuudha akka biyya keenyaatitti yoo ilaalle yoo ammoo michiin nama dhoofteetiin ulatanillee michiidhaaf illee namarraa balleessiti ammallee borciillee balleessiti deebiteetiin ammallee nama dhibee sukkaaraa qabuu fi dhibee sukkaaraatiif illee gaariidha isin jedha dhiiga keenyallee ol fe'iinsa dhiiga keenyallee tiifis bareedaa isin jedha obboleeyyan ammas borcii balleessuuf hedduu isii bareedduudha qullubbiini ammallee michiin nu dhooftee yookiin hidhii keenya irratti nu ta'ee nu madaahee jedhee madaa nu madaa'e san irratti qullubbii yookiin cafacafnee yookiin cafacafuu baanne isima kana qixxeettonni goonee bakka itti nu madaa'e sanitti yookaan tirinni ala tuula yookiin daqiiqaa muraasatti isinirraa bada jechuudha. Ani ofii kiyyaa waan itti fayyadamuu fi gizee hunda michiin hidhii kanarra fa'a nu dhoofti gara hidhii kanaa hidhii jalaatis ta'ii gubbaarra ta'ii nu dhooftee nu dhiitessitee nu busheessiti. Waan nu busheessituuf isa sanarratti yoo dibannee jenneetiin jenne bakkatti nurraa bishaan guura miti yoo himichi nu dhoofte jechuudha. Waan bishaan guuruuf ka bishaan guure san haala salphaanii nurraa balleessiti jechuudha. Karaa salphaan ammas biyya keenyatti yoo michiin nama dhoofte itti qullubbii dibadhaa fa'a jedhanii ammas rifeensa keenya gara afoo kanatti nu dura deddeemee dibannee yoo jenneetiin jenne baay'ee isaa hedduu isaa bareedaadha rifeensa keenyaaf jechuudha. Bismillah. Rifeensa keenyaaf hedduu isaa baay'ee bareedaa hin margisiifti. Ammallee rifeensa akka adurreetu isin arraabeemu maal namaan jedhan biyya keenyatti gizee bakka tokko rifeensi moluu nama ta'u jechuudha. Qullubbii itti dibanii itti riganiitiin jedhan yeroo tokko osoo hin taane yeroo hunda yoo deddeebi'anii itti riganii jedhani rifeensa namaa margisiifti jechuudha. Ammallee warri nyaara barbaadan nyaara godhachuu nyaarri keenya nu haa guddatu barbaadan dibachuu dandeettanii nyaara keenyaafis bareedaa dhibee hedduu bareedduudha fayyaa keenyaaf jechuudha qullubbii. Ammallee yoo qofaan nu qabeetiin jedhee yoo beektan ta'e biyya keenyatti jechuudha. Asitti osoo hin taane asitti beekaa osoo hin taane gaafa biyya jiru yoo qofaan nu qabee jedhee yoo dura biyya jirru jinjibilaa fi qullubbii walitti cafacafanii shaayii akka shaayiitti danfisanii akkasitti dhugaan jedhanii nu obaasanii ammas asittis akkasuma jechuudha. Asittis ammas yoo qofaan isin qabe qullubbii jettanii jinjibila jettanii ammallee absuudaa jettanii walitti cafacaftanii danfistanii yoo dhuddan karaa salphaan isinirraa bada jechuudha. Qofaan isinirraa ala tuula isinirraa bada waan ta'eef kanaafuu akkasitti itti fayyadamuu dandeettanii isiniin jira obboleeyyan kiyya. Bareedaa isiniin jedha keessaafuu namni borcii balleessuu barbaadan borciin isin rakkise isa kana tuffaa aagdarii fi qullubbii fayyadamuu ammallee ajaa afaan keenya keessatti jiruu fi ilkaan keenya yoo nu dhiigu ta'e ilkaan keenya kan nu dhiigu sirriitti balleessiti garuu ajaa isii jibbina malee faayidaan isii guddoodha jechuudha. Afaan keenya kan nu ajaa'u fakkeenyaaf qullubbii habba matakkattii tana jalatti gadi deebite jirti habbaa takkatti fuune yoo afaan keenya keessatti yookiin cafacafne yookiin akkasumatti afaan keenya keessa kaa'anne afaan keenya ajaa nurraa kuchisiifti afaan keenya ilkaan keenya ammallee kan nu dhiigu diddii keenya yookiin
hirga keenya kan nu dhiigullee hin balleessiti jechuudha. Kuni waan ofii kiyyaatti fayyadame jechuudha. Fakkeenyaaf namni a'oon yookiin naan isinirraa nyaatamee isinirraa shameetiin cabee gimmaashatti hafee gimmaashni sun achiin dhiigu hin jira. Ammallee deebi'ee ka ajaa'u hin jira jechuudha. A'oo yoo nama cabeetiin jedhe nyaanni illee waan dhaqee itti galuuf yoo nyaanni sun keessaa hin baane achi keessatti nyaanni sun galee haguma fedhan yoo dhiqate ni ajaayaa ajaan afaan keenya keessaa baha jechuudha. Ajaa afaan keenya keessaa bahuu fi dha'oo keenya bakkee sanitti gad hafee yoo nu dhiigu san hedduu isaa balleessiti jechuudha. Maaliif waan ofii kiyyaa qabuuf siniif himaara jechuudha. Marra arga osoo hin taane ani a'oo cabe qabaa. A'oo cabe san bakka sanii yoo nyaata nyaadhee dhiqadhee illee yoo jedhe na ajaayaa ture. Amma immoo narra hin ajaa'u deebi'ees na dhiiga jechuudha. Bakka kam ufuma isaatii dhiiga amma garuu narraa citee jira jechuudha. Dhiigissa san hin qabu waan ta'eef maal fayyadameetiin narraa dhaabbate qullubbii fayyadamee jechuudha. Qullubbii fidee sooqidda wajjin cafacafee jechuudha. Fidee bakka isa irra kaa'a bakka a'oo duwwaa isa irra jechuudha. Akkasuma godhee adaduma akkas godhuun narraa badee jira jechuudha. Nagatti naa dhufee hin dhiigus wanti achi biraa na bahu takka hin jiru hafuurracha irraa bahu jechuudha. Baay'ee gaariidha isiniin jedha. Garaa keenyattis yoo garaan illee dhukkubee yookiin namichiin garaa nu buute garaa keenyattis yoo nyaan akkanattuu dheedhii isaatu yoo nyaan hedduu isaa bareeda. Ammas damma wajjin ganama garaa duwwaatti yoo nyaannee jennee cafacafnee damma wajjin nyaanne jajjabina qaama keenyaatiif illee fayyaa keenyaatiif akkasuma dhibee sukkaaraatii fi dhiibbaa dhiigaa keenyaatiif illee bareedduudha isiniin jedha. Qullubbiin akkasii fayyadamuu qabaattanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa namni wallaaleen jiru biyya keenyatti hedduu jirti hedduu haalaan jirti hedduu dhaabbamtilleedha waan ta'eef akkasitti fayyadamuu dandeettanii. Amma immoo isa kana akkam akka godhu barbaadu dhiqee asiira baasee walitti deebina jechuudha. Akkuma argitan kinoo dhiqee jira jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa bishaan illee dhiyeessee jira. Amma immoo hin kallaxa jechuudha. Kallaxa dhiyeeffadhee jira. Akka sagaleen isinitti bahee yookiin isinitti hin dhageemne ofirraa cufaa. Obboleeyyan kiyyaa walitti dachaanii jira. Akkuma argitan kallaxee jira jechuudha. Bismillah. Asiira keenya akkanatti akka asiiraatti baafannee jirra jechuudha. Inni kun hedduu isaan fayyada burcii balleessuu fi jechuudha. Garaa duwwaatti fa'a yoo fayyadamnee jenne hedduu balleessa. Ammallee qullubbiin fayyaa keenyaa fi mar'imaan keenya akkasuma wantoota hedduu fi baay'ee faayidaa guddaa qabdi waan ta'eef akkasitti itti fayyadamuu qabaanna. Akkasitti fayyadamuu qabaanna isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya fayyaan keenya fayyaa keenya waan ta'eef fayyaa keenya yoo nu of laalleetiin jenne yoo ofiif fayyaa taane yoo fayyaa qabaanne waa hundaanuu jiraachuu dandeenya isiniin jedha. Haala salphaan akkanatti daladdanii fayyadamuu dandeettanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya baay'ee salphaadha. Tuffaa agdarii yookiin aappiliin akkuma beekamu rujiimaaf bareeda. Ammas fayyaa keenyaaf illee qaama keenyaaf illee ijaarsa qaama keenyaatiif illee bareeda isiniin jedha. Kuduraa waan ta'eef itti fayyadamuu qabaanna isiniin jedha. Yoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti na gaafadhaa isiniin jedha. Soba kan ta'an garuu qullubbiin xixiqqoo nama gubdi. Damma yoo qabaatan dammatti godhachuu dandeettanii damma immoo yoo hin qabne dirqama miti jechuudha. Akkanatti fayyadamuu dandeetta. Fayyaa keenyaaf hedduu isaa bareeda. Dhiigni qaama keenya keessaatiif hedduu isaa bareeda. Seelii qaama keenyaa hedduu bareechisa. Akkana itti fayyadamaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Amaanillee torbee tokkoof akkanatti walirra yoo argattanii itti fayyadamtan hedduu isaa karaa salphaan borcii balleessuu dandeettanii. Fayyaa qaama keenyaatiif dhibee sukkaaraa akkasuma marsaa laguu yeroo isin dhukkuba qullubbiin hedduu isii bareedduudha jechuudha. Itti fayyadamaa. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo gaaffii qabaattan gaafadha. Waan qabatamaan malee waan qabatamaan alaa isinii hin fidu. Mana keenyatti tuffaa agdarii hedduu isaa nyaatama. Qullubbiin illee hedduu isaa barbaadan jechuudha. Warri keenya muluun isaa sukkaara qaba. Waan sukkaara qabaniif akkanattuu cafacafanii akkana fa'a maal maqaan isaa geraa namni beektanii jira. Dabbaaqula waliin nama dhugu jira jechuudha qullubbii. Ammallee dammatti godhameetiin damma wajjin nyaatan jechuudha. Garuu suuraa isaa isin argisiisuu hin danda'u. Sababni isaa kilaasii keessa waan kaa'atuuf namni hunduu mataatti silaa suuraa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Osoo ammoo biraa qabaadhe.
kilaasii warraa waan jiruuf isin argisiisuu hin danda'u akkasii fayyadamuu dandeettan jechuudha. Ani waan qabatamaan malee waan hin qabatamaan hin argine isiniif fidu. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jira itti fayyadamaa amaanillah nagatti.